Ayya sheekha gaafii lamaan qaba. Tokko farratti gaafiin dura hashiisha wanni jaamsu akka biyya suutii sanatti daddalagaa turre inni kun haraami moo halaali? Ay hashishni haraami moo halaali tak? Tan lamada dhalaa tana gizee fuudhanii warri isaanii gabbara hangana kennitu malee nikaati hin goonu yani gabbarri kun yoon kafale narratti haraami moo abbaasan irratti haraami moo halaali? Lamentanaami? Lamentana. Akkasumas tobs. Duraan dursee hashishni kullu muskirin harama kuma gartee Rasulli salawatu rabbi islamu alayhi je'e wani nama sakhransa wani nama macheeysa hashishni haramummaan isaa mataa nama adochuu akka malee nama godhu kanarratti haramummaa isaa namni wal kilaafe tokko hin jiru haramummaa gartee hashisha hashishni egaa haram ta'e hashisha dalaguun haram malleen isaa haram digale malleen isaa haram nama ergitee hajjii godhu intoo hajjiin dhaquu fi waa hundi nun ta'u intoo hajjiin dhaquun ta'u sadaqachuun ta'u maaliin ta'u haa takkan ta'u digale haraami laa yajuuzu hada akkas sadachi lafa kaa'e kanaafuu istiimaala isa gartee fayyadamu isa gartee isa dalagu maallaqa isaa maali kun cufti gartee haraami mamnu'a namni waan kana dalagu irraa toobachuu qaba dhiisuu qaballee akkas gabbara dubartiidha gabbara dhalaadha duraan dursee gabbarri shari'a islaamaa keessa Rasulli salawatu rabbi islaamu alayhi Faaximaa gizee kannu Ali ibn Abi Xaalibin maharii isii qofa gaafate korbeessa tokko irraa fudhate lukuu takka irraa fudhate in agarre hadiisatti jechuudha warri gartee gabbarri dandeema jee gartee daliilfate Nabiyyullah Muusaa gaafa gartee dubri lameen waa abunaa sheekun kabiir jaan jaarsi san gartee Shu'aybi Nabiyyullah Shu'aybi gartee Nabiyyullah Shu'aybi Nabiyyullah Muusaa nama saddeennaa dalagi jeeni ama kudhan dalageefi akkasi gabbara gartee fudhatee duraan dursee Nabiyyullah Muusaa fi Nabiyyullah Shu'aybi jidduu zamana dheeraa jira Shu'aybi dura Nabiyyullah Muusaan boodarra sigalee walitti hin dhufan waa abunaa sheekun kabiir jette malee ijoolleen dubartiin lameessan waa abunaa Shu'aybin jen tanaafu warri gartee gabbara daliilfate gabbarri shari'a islaamaa keessa hin jiru jechuudha tanaafu yoo warri gartee gabbara ka fudhatu taate isaan irratti haraam akkas tanaafu gabbara kan nuuni barbaachisu aadaa huwa an kennuunis narra dhorkaadha abbaan sun yoo hangana fidde yookaan maallaqa yookaan horii hangana isaaf badee kana fiddu malee isii tana hin kennu intalati isiin kennuu jaa inni sun yoo nan ammoo isii kana jaaladhee raafuu dadhabee kenne maal sun irra jira in ta'u ittiin kannan waan jaanii fatwaa godhan Useymiin Ibnu Baaz kana gartee warri maallaqaa jecha intala nikaa godhuu didee adeeraan yookaan obboleessaan yookaan warra kaaniin nikaa godhaa jaaniin akkas ittiin kannan Yes, I think